Feesbuukii keessan account warning yoo isiniin jedhee akkamitti ofirraa balleessuu dandeessani? Dabalataan isin yoo akkanumatti dhiiftan jechuudha itti aansuudhaan account restricted kan jedhu kana isinii fida jechuudha. Itti aansuudhaan accountii keessan gara guutummaan guutuutti cufuutti deema. Jalqaba wanti isin beekuu qabdan account warning gaafa isiniin jedhe kana jechuudha. Wanna isin hojjettanutu jira. Wanna isin hojjettanu sana arran isin agarsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Jirtu hordoftoota YouTube channel Eekap ani nagaan qaba. Bakka jirtan hundatti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jira. Jalqaba seera Facebook gaafa cabsitane account warning kan jedhu kana akeekkachiisa isiniif kenneen duraanis isinitti himin ture jechuudha. Your account may be restricted if you violate again. Yooti yeroo lammeessaatti deebite accountiin kan kee restricted ta'a ni ugguramaa isa jedhu isin ergan. Isin yeroo lammeessaa yoo akkasitti deebitan jechuudha account restricted jedha yeroo jalqabaatiif. Your posts will be moved lower in feed for 16 day kan jedhu kana isiniif fidan jechuudha. Kana jechuun maanni guyyaa 16 fi accountiin kan kee post irraa ugguramee jira kan jedhu isiniif fida jechuudha. Itti aansuudhaan ammas yoo utuu kun isinirraan badiniin badii dabalataa uumtane accountiin keessan gara ugguramuutti yookaan gara guyyaa dheeraa post irraa ugguramuutti dabarfattan jechuudha. Akkamitti kana ofirraa balleessuu dandeessan yerootan kiyyaa karaa lama wayiin isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba kun isinirra taa'uu qabu. Dirqama maaliif akeekkachiisatu isinirra jira jechuudha. Badii hojjettaneettu shororkeessaadha jechuudha. Kana akkamitti bahuu dandeessan bifa kadhaatiin baatan yerootan kiyyaa bifa kadhaatiin malee karaa biraatiin karaa isin bahuu dandeessan jirtan. Kadhannaan immoo isiniif deebisan jechuudha. Facebook keessan galtanii erga profaayilii kana cuqaastanii booda kunoo gadi barbaaddanee report problem kan jiru kana cuqaastan jechuudha. Kunoo haala kana irratti isin kun akkana cufaa jirti keessanii akkanatti bantan jechuudha. Okkeetti gootanii haala kanatti okkeetti gootan jechuudha. Sorry. Kunoo haala kana irratti isiniif baasa jechuudha. Report problem kan jiru kana isiniif baasa jechuudha. Ni cuqaastanii. Haala kanatti isinii barbaada jechuudha. Sana booda include in report kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Hogga cuqaastanii haala kana irratti badii jechuun wanna isin himachuu barbaadan asirratti isinif barreessanii rakkoo kaameraati moo rakkoo maaliiti waan jedhu asirratti yoo rakkoon keessan sana ta'e lakkoo messenjeraati moo rakkoo barreeffamaati moo rakkoo koomentiiti moo rakkoo beeksisaati moo rakkoo footooti moo waan jedhu asirratti isin gaafatanii sana keessa profile kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Profile kana jedhu kana hogga cuqaastane add image kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Gaalaarii keessan keessa isin galcha. Bakka profaayilii keessan jalatti account restricted jedhe yookaan account warning jedhe sana fiddan jechuudha. Jalqaba utuu account restricted isiniin jedhiniin warning isiniin jennaan kana dhuftanii as akkan hogga fiddanii booda barreeffama kana itti barreessitan jechuudha. Linkii telegiraama kiyyaaran isiniif ka'a barreeffama kana yoo kooppii gootan achumarraan descriptionii viidiyoo kana jalaan seenaa jechuudha. Haala kana irratti barreessitan jechuudha. Sorry. Mul'ataan jiru guutuuni. Barreeffamni kun asirratti guutuun isinii mul'atu jechuudha. Linkii telegiraama kiyyaarra ka'a yookaan asirratti rakkoon qabu isiniif akka mul'atu niin godha jechuudha. Yookaan linkii telegiraama kiyyaaran isiniif ka'a jechuudha. Guutuun isaa isinii mul'ataan jiru asirratti barreeffamni dheeraadha jechuudha. Kunoo haala kanaan ergatti barreessanii kaatanii booda kunoo add as jalaan jechuudha. Gara olii kanaan mallattoon xiyyaa ni jirti send report kan jettu kana isii kanatti cuqaastan jechuudha. Yookaan barreeffaman asirra kaa'e kana tokko tokkoon barreessaa jechuudha. Barreessaati itti ergaa jechuudha. Sana booda ergatti ergitanii guyyaa sa'a 24 booda isiniif deebisani. Yoo sanaan isiniif deebisuu didane yoo kadhaa keessan sana taqabbaluu didane hiriyoottan kiyyaa kadhaa keessan sana yoo taqabbaluu didane maal gootanii settingii keessan keessa dhuftan jechuudha. Setting and privacy kan jedhu cuqaastanii kaatanii setting kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda ergaa dhuftanii asirratti activity loged kan jedhu kana barreessan jechuudha. Kun akkanatti activity log kan jedhu kana barreessanii sana booda akkanatti tokkeetti gootan jechuudha.
Achi booda manage your post kan jedhu kana cuqaastanii yoo tan kiyya manage your post kan jedhu kana cuqaastanii yoo inni isin dide jechuudha. Wanti isin gootan hin jiru Facebook keessan cufamuu irra jechuudha. Viidiyoo badii hojjettan sana guutuu amma guddani. Viidiyoo asirraan jarri isin irratti qaban yookaan koomentii sanallee koomentii irraa isin irratti qabu bananii yoo inni didellee viidiyoo keessan guutuu dileet aal gootan jechuudha. Kunoo asirratti dileet aalitti gootanii hundasaa kunoo dileetiin asirra jirti dileet gootan jechuudha. Maaliif badii hojjettan sana itti gaabbitaneettu agarsiisa jechuudha. Haala sanaan dileet gootanii kaataneennaan booda jarri immoo akkasiin gaabbitane gaafa barane ofumaa jiraa akkaawuntii warningii jalaa isin baasan jechuudha. Gaafa akkaawuntii warningii jalaa isin baasane badiillee yoo hojjettane hagas mara isiniin adabanuu maaliifuu isin dhiifama jara gaafattaneettu taanaan ankiyyaamma kun jechuudha akkaawuntii warningii irra ture jechuudha. Irraa bayeetiin jira. Haaluma kanaan tuman kadhadhu irraa baasan malee waan kana jechuudha jaratu ka'a warningiin asirra jiraate taanaan bakka isin adabbii qabdanii jechuudha. Walumaa galatti itti dabalataan wanna baay'ee koomentii namaa jala deemtanii waan argitan hin barreessinaa. Koomentii namaa jalatti waan argitan keessaafuu poostiira jechuudha. Feesbuukni immoo akka tiiktookiitii miti. Amma tiiktookirra yoo koomentii waan barbaaddan nama barreessitan rakkoo hin qabu. Garuu feesbuuka jalatti koomentiin taane namaan barreessinaa. Amma suuraa fokkataa dhiiga qabu hin gadhiisinaa waan hin taane hin dubbatina. Keessaafuu warri waan akkanaa irra jiru of eeggannoo cimaa godhaa. Viidiyoo keessan dileet godhaa yoo inni isin dide. Jalqaba haala sanaan dhiifama kadhaatii yoo inni isin dide itti aansuudhaan viidiyoo keessan haala ammaatiin gubaa isiniif deebi'a yeroo gabaabaa keessatti.